Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf qabannee isin dhageessisnaa oduu waliin hangamteessaa sabaati. Waraanni mootummaa PP lammiilee nagaa goleelee Oromiyaa mara jiran keessaa adamsee kaan ajjeesee kaan immoo hidhuu itti fufeera. Haaluma kanaan godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda Wallee Cilaloo keessatti onkoloolessa gaafa 9 bara 2022 waraanni bilisiginnaa badii tokko malee nama maqaan isaanii obbo Darajjee Fayyee kan jedhaman badii tokko malee ajjeesuu maddeen FNN'tti himan. Obbo Darajjee Fayyee fuudhanii abbaa maatii yoo ta'an hojii qonnaan maatii isaanii kan jiraachisaa turan yoo ta'u gaaffii tokko malee waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin ajjeefamuun dhagahameera. Gama biraan waraanni faashistii bilisiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa Coobii ganda Dirree Qabbanaa jedhamutti dargaggoo maqaan isaa Jaalataa Baqqalaa jedhamu gaafa onkoloolessa 7 bara 2022 osoo inni magaalaa Jalduutii maatii isaaf ergaa deemee galaa jiru rasaasa 3 itti roobsuun ajjeesuu maddeen nuuf himaniiru. Akka maddeen keenya himanitti dargaggoon ajjeefame kun nama siyaasa keessaa qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallattummaa guddaa qabu yoo ta'u badii qabaatu osoo hin taane oromummaa isaa qofaan yakkamee haala suukanneessaan ajjeefamee jedhu. Oduu biraan mootummaan faashistii bilisiginnaa Itiyoophiyaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun hojii idileesaa godhatee itti fufeera. Waraanni mootummaa Itiyoophiyaa godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaa ganda mi'eessootti qeerroo fi qarree adamsuun kaan reebichaan caccabsaa kaan hidhaatti guuraa jiru. Qeerroon maqaa Leencoo Sheekaa jedhamu garmalee tumuun du'aa fi jiruu jidduu akka jiru jiraattonni FNN'tti himaniiru. Namoonni amma maqaan isaanii armaan gaditti eeraman kun Ayyub Abrahaam Nuree Masuud, Naasiroo Saanii fi Leencoo Ahmed kan jedhaman qabamanii eessa akka geessan illee akka hin beekamne jiraattonni himaniiru. Oduma wal fakkaatuun waraanni gabroonfataa PP godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaatti namoota nagaa ajjeesuun aanaa Galaanitti ammoo manneen uummataa 7 gubuun dhagahameera. Ilmaan Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi manneen gubuun akkasumas qabeenya uummataa saamuun tiksitoonni sirna bilisiginnaa impaayiritti badisarraa baraaruuf akka furmaataatti fudhachuun hojjechaa jiru gocha badiisaatti fufuun ilmaan Oromoo jireenya gadadoof saaxilaa jira. Waraanni shororkeessaa bilisiginnaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Cariisaa Baliisaa magaalaa Biddummaatti gaafa onkoloolessa 9 bara 2022 namoota 4 dhimma dhuunfaa isaaniif karaa deemaa jiran yakka tokko malee ajjeeseera. Namoonni ajjeefaman kunneen Barsiisaa Gammadaa Jiloo Wuxulee, Waaroo Footee Jiloo, Ji'oo Waaree Footee, Dambuu Biikiraanchaa kan jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf waraana shororkeessaa Abiyyi Ahmediin ajjeefamaniiru. Oduu biraatiin onkoloolessa gaafa 8 bara 2022 waraanni gabroonfataa Itiyoophiyaa uummata hiraarsuuf bobbaafame godina Gujii aanaa Galaanaa ganda Yaabaa Sireetti manneen qonnaan bultoota Oromoo 7 qabeenya mana keessaa waliin ibiddaan gubee barbadeessuun qonnaan bultoota kana daa'imman isaanii waliin bakkeetti hambisuu jiraattonni FNN'tti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubuu cinaatti waraana shororkeessaa Itiyoophiyaa kun horii uummataas qalatee nyaachaa turuu dubbataniiru. Oduu biraan hidhattoonni garee Finxaaleyyii Amaaraa guyyaa onkoloolessa gaafa 9 bara 2022 godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaatti gandoota hedduurraa uummata keenya buqqisaa ooluun dhagahameera. Humnoonni kun guyyoota 5 duras Firaa'ol Moosee fi Moosee Namarraa kan jedhaman ajjeesanii qabeenya uummataa naannoo sana jiru saamanii deemanii akka jiran jiraattonni himaniiru. Humni kun har'as uummata naannoo sana jiru bakka addaa Haroo Ayyaanaa Gomboo jedhamanii beekaman irraa uummata kumaatamaan qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisaa akka jiran ragaan odeeffannoo arganne ni mul'isa. Hanga oduun kun nu dhaqqabetti shiftoonni Amaaraa kun namoota 2 abbaa fi ilma ajjeesanii kan jiran yoo ta'u namoonni shiftoota kanaan ajjeefaman kunneen obbo Fiqiree Dhiinsaa, Gaaddisaa Fiqiree, ilma obbo Fiqiree Dhiinsaa, Balaayii Kabbadee fi namoonni 2 ammaaf maqaan isaanii hin baramiin jiru. Haleellaa guyyaa gaafa onkoloolessa 9 bara 2022 poolistoonni faannoo fi hidhattoonni mootummaa waliin ijaaramuun sosso'an kunneen lubbuu namoota nagaa galaafachaa turaniiru. Kana malees ijoolleen obbo Fiqiree Dhiinsaa shamarran 2 fi daa'imni waggaa 4 kan obbo Dhugaasaa Amantee ta'e madaa'anii hospitaala Giddaa Ayyaanaa seenanii akka jiran maddeen keenya ifa godhaniiru. Namoonni du'anis ta'ee kanneen madaa'an lakkoofsi isaanii dabaluu akka danda'u kan gabaasan maddeen keenya qabeenyi uummataa garii yoo saamamu
kaan ammoo barbadaa'uu himaniiru. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti humni finxaaleeyyii faannoo fi hidhattoonni mootummaa gamtoomanii uummata siivilii irratti haleellaa dhaabbataan gaggeessaa jiraniin lammiileen Oromoo dhibbootaan ajjeesanii kuma kudhanootaan qeerraa buqqisanii qabeenya maallaqa miiliyoonotatti shallagamu mancaasuun duguuggaa sanyii fi yakka waraanaa raawwataa jiraachuun barameera. Oduu biraan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo qaamota mootummaa PPtiin erga mana isaanii keessaa qabamanii hagaarraatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne maatiin isaanii himaniiru. Gameessi umuriin isaanii 53 kan ta'an ogeessi antiroopooloojii, ogeessi diinagdee fi walitti qabaan koree naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu mana jireenyaa isaanii keessaa gaafa jala bultii ayyaana irreechaa qaamota nageenyaa PPtiin erga fudhatamaniiti asi haga yoonaa mana murtiitti kan hin dhiyaanne ta'uu haati warraa isaanii akka haati warraa obbo Alamaayyoo Diroo jedhanitti namoonni uffata waardiyaa fakkaatu ganama sa'aatii 12tti ulaa balbala isaaniitti siiquun bakka obbo Alamaayyoo Diroo jiru gaafachuun ajaja mana murtii malee mooraa mana isaanii humnaan cabsanii erga seenanii booda mana isaanii guutummaatti erga sakatta'anii booda namootaa fi meeshaa waraanaa eeyyama hin qabneetu as keessa jira kanaaf fidaa ergattiin jedhanii booda waan fuudhan dhabanii garaa laafina tokko malee obbo Alamaayyoo Dirootiin mana hidhaatti darbataniiru. Obbo Alamaayyoo Diroon jaarmiyaalee hawaasummaa garaa garaa keessaa yoo xiqqaate waggoottan 20 oliif kan hojjetaa turan yoo ta'u, keessumaa dhaabbilee baankii Oromiyaa, inshuraansii Oromiyaa, qorannoo fooramii Oromoo keessatti miseensummaa hanga hooggansaatti hojjetaa kan jiranii fi hojiilee misoomaa irrattis nama hirmaannaa guddoo qaban akka ta'e namoonni baay'een dhugaa ni ba'uufi. Akka haati warraa obbo Alamaayyoo jedhanitti taanaan obbo Alamaayyoon maaliif akka hidhamanii fi maaliif akka mootummaan kun isaanii kan hin barre ta'uu fi haga ammaattis mana murtiittis akka hin dhiyaanne himaniiru. Oduunuma hidhaan wal qabatee baha shaggar magaalaa Adaamaa keessattis ilmaan Oromoo ukkaamsuun hidhuu fi hidhaa baasuun adda waraanaatti argaa jiraachuun dhaga'ameera. Oromummaa dhabamsiisee Itoophiyummaa ijaaruuf kan ifaaju mataan naftanyoota Abiy Ahmed waraana isaa godinaalee Oromiyaa keessatti bobbaasuun yeroo Oromoo ajjeesuun cinaatti dirqiin qabuun leenjii gahaa malee waraanatti oofuun waraan abiddaaf qophaa'e godhaa akka jiru barameera. Onkoloolessa gaafa 9 bara 2022 waaree booda magaalaa Adaamaa naannoo yuunivarsiitiitti ilmaan Oromoo lakkoofsaan 16 ta'an osoo hiriyoonni maatii fi firootan duukaa bu'anii konkolaataatti fe'uun dhabamsiisaniiru. Magaalaa Adaamaa keessatti tikoonni bilisiginnaa hedduminaan bobbaafamuun ilmaan Oromoo godinaalee kibbaa fi lixarraa dhufan adamsanii qabuun dhabamsiisaa jiru. Kana malees magaalaa Adaamaa keessatti galgala sa'a 12 booda nama daandii irratti argan cufa uleen dhaanuun jiraattota gidirsaa jiraachuun beekameera. Oduu biraan godina Baalee Bahaa Ona Gurra Dhaamolee keessaa jiraattonni hidhattoota Somaaleetiin buqqifaman magaalaa Roobee keessatti rakkachaa jiraachuun barame. Murni bilchiginnaa uummata Oromoo irratti amantaa dhabuun saboota ollaa hidhachiisee uummata Oromoo gidirsee bulchaa akka jiru beekamaadha. Haaluma kanaan godina Baalee Bahaa Ona Gurra Dhaamolee gandoota akka Abroonaa fi kanneen biroo keessaa lola hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti bananiin isaaniirraa buqqifaman yeroo ammaa kana gargaarsa dhabuun magaalaa Roobee keessatti rakkachaa jiraachuu maddeen himaniiru. Akka maddeen keenya magaalaa Roobee jedhanitti jiraattonni kun balbala mana amantaa fi daandii irratti akka argaman himuun uummanni magaalaa Roobee fedhii isaatiin nyaata, uffataa fi deeggarsa biroo akka gochaafii jiru himameera. Uummata qe'ee isaarraa hidhattoota Somaaleetiin buqqifaman kana deeggarsa gochuufinis ta'e gara qe'ee isaaniitti deebisanii qubsiisuuf yaaliin gama mootummaa PP'n taasifamee jiru jechuun murni maqaa Oromootiin aangoo irra jiru ilmaan Oromoo akka bakka hin buune miira gaddaan guutamuun jiraattonni naannoo sanaa FNN itti himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota FNN oduu guyyaa irraaf qabanne kanumaan goolabne.